jirtu Oromooti kan kaabaa kibbaa kan bahaa dhihaa kiristaana musliima waaqeffata osoo hin jenne hundi keessan shaalloo Oromoo show subscribe like comment gochuun bira dhaabbadhaa. Akka jirtu dhaggeeffattoota keenya akkam nagaa keessan fayyaa keessan dachaanee jirra deebinee jirra jidduudhaan isinirraa badee jira dhiifamaa mee hundi keessanuu shaalloo Oromoo show like share subscribe godhaa. Har'a maaliin dhuftee jechuun keessan hin oolu. Har'a mata duree gabaabaa xiinxalla gabaabaa tokkoon isin dhufee pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud walgahii AU irratti African Union irratti maal barbaadan ka jedhu waliin xiinxallina. Hundi keessan like share subscribe gochuu hin dagatinaa jechuudha. Maaliif yoo jettan like share subscribe gochuun keessan naaf haamilee guddaa ta'a. Ammaaf xiinxala kenna baay'een tokko mata duree tokko irratti xiinxallisaa deemnaa. Haalli mijataa yoo argame immoo bal'inaan xiinxallutti ceenaa jechuudha. Kanaaf maal barbaade pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud? Mee alaal akkuma kanaan duratti beekamu Somaaliyaa fi Itiyoophiyaan erga hulaa galaanaa Itiyoophiyaan Somaalilaand wajjin walii galtee wal gaarreeffannaa isaanii muddamni jidduu isaanii jiru yeroo yerootti akkuma cimetti yeroo yerootti akkuma walirratti waan adda addaa raawwatanitti jiran jechuudha. Kanaaf waltajjii AU irratti maal ta'e isa keessa isinii deemee isin xiinxallaa isinitti agarsiisa. Akkuma beekamu waltajjiin AU African Union Finfinneetti geggeeffamu. Biyyi waan kana itti gaafatamummaa fudhattee nageenya isaa eegsiftee haga dhumaatti waltajjii kana akka xumuramuuf nagaan akka geggeeffamuuf haalli mijataan akka uumamuuf gootu Itiyoophiyaadha. Kanaaf mee Hassan Sheikh Mohamud maaltu narratti uumame jedhe. Hassan Sheikh Mohamud akkuma Muqaadishoo irraa gara Finfinneetti qajeelen simannaan yeroo Finfinnee ga'u isaaf taasifamee jira. Eentu simate jechuu dandeettu? Namni simate nama dhalataa Sumaalee kan ta'e Ahmad Shiideeti. Itti gaafatamaa ministeera mallaqaa jechuu kooti. Ahmad Shiidee simachuun isaatti mataa isaatitti hiikaa qaba gara Itiyoophiyaatiin jechuudha. Tokkoffaa Ahmad Shiidee afaan Sumaalee waan dubbatuu fi nama kana wajjin walii galuu danda'ame jedhameetti filatama. Lammaffaa aadaa fi seenaa waan beekuu fi salphamatti kominikeeshinii gaarii waliin qabaachuu danda'anii nama kanatti mukuun akka uumamne jedhamee barbaadameeti. Haa ta'u malee wanti uumame waliif faallaa kanaati jechuudha. Maaltu ta'e jechuun keessan hin oolu. Akkuma beekamu pirezidaantii Somaaliyaatiif jechuudha akka pirezidaantii biyya kamuutu hoteelliin qabamee fi iddoo hoteelaa isaa ta'etti illee yoo barbaachisaa ta'e jedhameetiin gaardiin ramadameef. Tokko gaardii kanallee hin fudhu jedhe. Lammaffaa irratti immoo maal jedhe kan jedhu pirezidaantiin Somaaliyaa hoteela keessatti na ugguranii waltajjii AU irratti akkan hirmaanne waraanni Itiyoophiyaa na godhe waan jedhu amma achirraa dubbii achirraa kaa'anaa jechuudha. Na ugguranii. Eega na ugguraniin booda immoo dhokadhee makiinaa pirezidaantii biraatiin dhaqee ammas yoo AU irra ga'u achitti illee akka seenne yaalii narratti godhanii booddee naa eeyyamamee seenee achirraa kaana. Tokko lammaffaan isa. Sadaffaan immoo eega seeneen booda immoo guyyaa sadaffaan booda immoo waltajjii kana dhiitee gara biyya isaa fidee. Kanaafuu kana hundi ta'e maal barbaade pirezidaantiin Somaaliyaa?
sirriitti na dhageeffadhaa. Subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. As ilaala. Itoophiyaan kana gootii waan jedhudha amma kan laaluu qabnu jalqaba irratti. Wanni isin hubachuu qabdan jechuudha. Odoo arrabatti hin seenu odoo waan biraa jechuun hin seenini Itoophiyaan waan kana gootii. Am sure akka kootti jala butee Itoophiyaan kana gootu. Maaliif Itoophiyaan pirezidaantii kana kan goonee fi kabaja biyya isiitiif jechuudha. Kabaja biyya isii tuquu hin barbaadu. Dippiloomaasii isii miidhuu hin barbaadu Itoophiyaan jechuudha. Maaliif pirezidaantota hooggantoota biyya kamuutu kan gara achitti gara Itoophiyaatti dhufeef itti gaafatamummaa kan fudhatu rakkoon nageenya tokko irra gahe Itoophiyaadha waan ta'eedhaaf. Kun immoo rakkoon tokko nageenya tokko yoo uumame Itoophiyaa irratti dippiloomaasii isii irratti rakkoo uuma waan ta'eef Itoophiyaan kana na uggure kan jedhullee soba asumatti dhageeffadhaa. Hin ta'u hin ugguramu jechuudha. Gonkuma wanti akkana ta'uu hin danda'u. Pirezidaantii biyya tokkoo dhiisi nama dhuunfaa biyya wayiitirraa daawwii dhufeefuu wanti akkanaa hin godhamu biyya kamittuu jechuudha. Kun maqa balleessidha jechuudha. Tokko asitti naa qaba. Lammaffaadha immoo lammaffaa irratti waraana qabatee seenuudhaaf kan deemedha. Waraana qabatee gibbii yookaan mooraa AU keessa seenuuf kan deeme yoo ta'u kun immoo hin eeyyamamu. Yoo akkas ta'e biyyoonni 56 kun waraana ofii gaardii ofiitti waraana hidhanii kan seenan yoo ta'e dirreen sun dirree mariiti moo dirree lolaatire? Isaati. Kuni waanuma hin taane jechuudha. Kuni waanuma fudhatama hin qabne jechuudha. Maaliif dirreen sun dirree mariiti malee dirree lolaati miti jechuudha. Haala nagayaa hunda isaanii eeguudhaaf itti gaafatamummaa kan qabdu kan fudhattu Itoophiyaadha waan ta'eedhaaf kana dhugaa jiru irraa dubbataa deemuun dirqamnu ta'e jechuudha. Waan Itoophiyaa ta'eef otoo hin taane dhugama jirutu isa kana jechuudha. Kanaaf dhumarratti immoo maal godhee guyyaa muraa yookaan immoo immoo walga'icha muree gara Muqaadishootti deeme jechuudha. Kanaaf kun sirriidha yoo jenne sirriin akka seeratti silaa amma AU'n Afrikaa Union mataa namicha kanarratti himannaa banuu danda'u qabaa ture silaa. AU'n jechuudha Afrikaa Union nama kanarratti himannaa banuu qabaa ture. Maaliif akka jeeqamuu fi akka waltajjichi addaan cituuf yaalii godhaa jira jechuudha. Kaan immoo seera isaanii sirriitti isaantu beeka an akka kootiitti akkasitti yaada jechuudha. Maaliif namichi kun walgahii san gufachiisuudhaaf yaalii godhaa ture. Walumaa galatti maal barbaade namichi ree? Egaa akkana taate Hassan Sheikh Mahmud pirezidaantiin Somaaliyaa maal barbaade? Dhageeffadhaa. Amma dubbiin as jirti jechuudha. Hassan Sheikh Mahmud pirezidaantiin Somaaliyaa kan inni barbaade Itoophiyaa kallattimaan waraanaan akka mo'achuu hin dandeenye ni beekaa jechuudha. Karaan durallee isinitti himee jira. Somaaliyaan humna waraanaatiin biyya takka qofa waan isa dhumaatirra jirti. Kanaafuu humna waraanaatiin gonkuma Itoophiyaa mo'achuu hin danda'u. Kanaafuu maal barbaada isaanii tokkoffaa dippiloomaasiidha yoo argatan dippiloomaasiidhaan mo'achuu yaalanii jira. Dippiloomaasiillee kufee jira. Maaliif yoo dura EU'n jechuudha. Nu qarqara warri akka Misraa warroonni biyyoonni Arabaa kunniin nu qarqara waan jedhamu ture inni sunillee harkatti laafee jira. Biyyoonni Awurooppaa kanallee irratti kakaafne dippiloomaasii kuffifnedha innillee harkatti kuffisee amma jalqabumarraa karoorfatee gaafa AU Afrikaa Union waltajjii irratti hirmaachuuf deemu waltajjii irratti hirmaachuuf osoo hin taane dhimmi kanarratti maqa balleessii Itoophiyaa immeejii Itoophiyaa balleessuudhaafi. Immeejii Itoophiyaa akka baduu fi saniin booda immoo Itoophiyaan biyya akkanaati jedhanii olola irratti afuufuu waan barbaadee fi jalqabumarraa jechuudha. Karoorfamee waan wanni kun godhatame inni kana asitti akkanaa qabatta jechuudha. Inni lammaa kan biraa immoo biyya ofii biratti namni uummata ofii biratti pirezidaantiin kamuyyuu maaltu jira beektanii jaalatamutu jira jechuudha. Ani bari jedhe isiniif booda asii galanii ani isiniif jecha Afrikaa Union irratti hirmaachuu didee isiniif jecha achitti na ugguranii jedhee jaalala uummata isaa biraa argatee uummata isaa ittiin kakaasuuf godhe jedhee yaada waan kana jechuudha. Kanaaf kana godhe malee durumaayyuu irratti hirmaachuudha waltajjii kana garaan irratti hirmaachuuf kan dhufee miti. Duruma karoorfamee dhufe jechuudha. Gaafa Muqaadishoo irraa ta'in kun hunduu waan asitti ta'ee miti jechuudha. Yoo Muqaadishoo irraa ka'u waan kana sirriitti irratti karoorfatee sirriitti irratti onnoo kan dhufe waan ta'eef jalqabumarraa akkuma dhufeen wanni kun raawwataa ture waan ta'eef kanaafi durumarraa wantitti qopheeffamee maqaa balleessee sila dippiloomaasiidhaan harkaa kufee jira. Maqaa dippiloomaasiin harkaa kufe sanillee deeffadheetiniin dippiloomaasiin haga tokko Itoophiyaa irratti dhiibbaa geggeessa kan jedhu waraanaan hin danda'u waan ta'eef akka hin dandeenye waraanaan jala buta kana amana abbaan barbaadan jaalattanis jibbitanis Somaaliyaan
Itoophiyaa waraana hin dandeettu. Ani waan adda wasiifii miti hin dandeettu kan gonkumaa hin dandeettu jechuudha. Maaliif humna ittiin Itoophiyaa ittiin waraantu qabdu keessa isii nagaa hin qabu tokkoffaa lammaffaa meeshaa waraanaa tokkocha hin qabdu achitti isiyyuu kan qarqaraa jiru kanaafuu hin dandeessu jechuudha. Humna ittiin Itoophiyaa ittiin waraantu qabdu kanaaf dippiloomaasii dhalleen kufaa jirti amma immoo maqaa balleessitti darbite jechuudha. Kanaaf akka kootitti Afrikaan Yuuniyen odoo himannaa irratti banee namichi kana sirriidha jechuudha. Kanaaf namichi kun baay'ee jarjaraa jira. Baay'ee haalli itti deemaa jiru baay'ee jarjaraa jira waan ta'eef uummanni keenya immoo naannoo san kan jiru Somaaliyaa keessa kan jiru uf eeggannoo gochuu sirriitti qabaa jechuudha. Amma sababa kana sababeeffatee boru ganama immoo achi keessatti waan hin taane uumuu danda'a waan ta'eef uummanni keenya Somaaliyaa jiran kallattiinis alkallattiinis uf eeggannoo cimaa gochuu qaba. Nagaa ta'a galatoomaa ulfaadhaa share like subscribe godha.